Waa'ee filannoo amma biyyi kun itti adeemaa jirtu maal jettu isin? Namni yaaddoo keessa jiru waa filachuu danda'a. Inni filate sun akkamitti dhugaadha jedhamee amanaa. Inni amanamaa dhuguma filate jedhame. Filannoo sana dura waan guguddaa ta'uu qabutu jira biyya kana. Oromoon beela keessa jira. Namni beela'u waan filannoo siyaasaa guddaatti cinqamu. Namni boru waan hojjetee bulu qabaachuu isaa hin beekne waan filannoo homayyuu ittiin fakkaatu. Abbaan fedhe moo dhiise yaaddoo biraatti qaba. Lafa yaaddoo guddaa keessa jirutti filmaanni godhamu sun dhugaadhaayi. Bar dhaqatee waraqaa keessa buusuu danda'a namni kun. Waraqaa keessa buusee galuu danda'a. Na hubatte? Waa ittuu baha jedhee dhaqee waa filachuu danda'a. Garuu namni yaaddoo keessa jiru yaaddoon keessumaa yaaddoon Oromoon keessa jiru guddaadha. Biyya kana akkamitti nagaa goona? Keessumaa Oromiyaan biyya kabajamteef biyya saalfatamte akkamitti goona? Yoo Oromiyaan kabajamtee saalfatamte Affaar hin tuqamu, Sumaaleen hin tuqamu, Sidaamni, Amaarri, Tigraay hin tuqamu. Amaara tuquufu Oromiyaan maal jetteedhanii gaafatu. Muummee ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed wajjin yeroo dheeraa hojjettaniitu isaanii wajjinis immoo walitti dhufeenya qabdu jedhama. Mee walitti dhufeenya keessan wal beekumsa keessan gabaabsaatiin natti himame isaanii wajjin. Irra guddaa naa bilbilee wal arginaa naasofna. Bakkuma namni taa'utti marfiin isaan irra bu'ee isa qofaatu lubbuudhaan hafe. Gaafa waa mummuufate waan Oromoo gaafa sana jiru sana waliin haala ture sana waliin loogii sabaa sana waan itti dhufee hafuura baafata. Walitti hafuura baafanna akkasumatti turre jechuudha. Gaafa diinni kee dogoggoru hin jeeqiin jedhama. Yoo jeeqxe karaatti deebi'a. Namni keenya baatee afaan toltee haasaa gaarii goonaan harka sii rukutan gammada. Harka sii rukutee jenna jechuun ati sirriidhaa jechuu miti. Harka rukunnaa kana dhiisanii isa kaan dhaggeeffachuu qabu. Ijoolleen keenya ijoolleen aangoorra jiran Dr. Abiy Faan jedha bara. Akka aniifati cibce wanni midhaaniin bishaaniin jiraannu cibcabaadhaan waan jiraatan natti fakkaata. Yoo dhaban maraachuu iyyuu danda'u. Seenaadhuma mootummaa Itoophiyaa kana yeroo laaltu Haayile Sillaaseetiin uummati isin jibbee jedhee namni tokkotti hime. Haayile Sillaaseen Finfinnee kana keessa baheeti saantima akkasitti harkatti baatee uummati jilbeeffatee yeroo sagaduu fi uummata kanatu na jibbaa jedhe. Waan isa jaallatu seera. Ijoolleen keenya amma aniifati har'a ganamatti ciree nyaattee dhufte nyaatte miti anilee nyaadhee buna dhugeen dhufe. Ijoolleen keenya ijoolleen aangoorra jiran Dr. Abiy Faan jedha bara. Akka aniifati cibce wanni midhaaniin bishaaniin jiraannu cibcabaadhaan waan jiraatan natti fakkaata. Yoo dhaban maraachuu iyyuu danda'u. Inni kuni isaan sirriidhaa jechuu miti. Mangistuu Haayila Maaramiif akkamitti harka rukutan? Mallasiif akkamitti harka rukutan? Namni keenya baatee afaan toltee haasaa gaarii goonaan harka sii rukutan gammada. Harka sii rukutee jenna jechuun ati sirriidhaa jechuu miti. Harka rukunnaa kana dhiisanii isa kaan dhaggeeffachuu qabu. Isa qofaadha dhaga'u. Yeroo tokko immoo dhaabbatanii iyyuu eeguu jalqaban bara. Waa haasa'anii waa jedhanii namni harka rukutu noormi ta'e. Jireenya isaanii ta'e. Harka rukuta jedhanii. Harka rukuta jedhanii eeguu dhaabbatanii haasaa gidduutti aadaa ta'e. Harka rukuttaa sana utun ta'iin kan Oromoon Amaarri Tigraay mana isaa keessatti haasa'u dhaga'uu qabu. Namoota caasaa kanallee tolfachuu qabu. Morkattoota duwwaa otoo hin taane namayyuu. Namayyuu. Morkattoota waliin immoo iyyuu mootummaatu irra guddaadha. Irra guddaan isa miti humna qabu. Isa guddaatu dhiisuu qaba waa. Isa xiqqaaf beekta hangafatu isa quxisuuf waa dhiisa. Yoo warri mormitoota moo maal naan jette? Morkattoota yoo isaan balleessan illee yoo akka malee hamaan ta'in ka seera bira geessu yoo hin ta'in dhiisuudhuma qaba mootummaan. Dirqama dhiisee fi obsee fi biyya kana gara nagaatti oofuu gara gaariitti oofuu dirqama qaba. Garuu kana gochaa hin jiru. Yoo ma balleessan seeraan fixuudha.
Tole egaa hin dhaga'uu akka kanaatti wal duukaa bu'aa deemuun hin danda'u jechuu dandeenya dhibbaa dhibbatti tarii immoo baay'ee isaayyuu achirraa fudhatee gara deebiitti deemuu danda'a garuu hin dhagaa erga jennee yaadne yookaan immoo hin dhaga'uus jennee murteessuurraa namoonni morkattoota jedhamanii dhaabbileen siyaasaa sila siin jettan adda bilisummaa Oromoo keessa ta'uu danda'a, KFO ta'uu danda'a, dhaabbilee kan biraa ta'uu danda'a. Rakkin amma uummanni Gujiif keessattuu uummanni Wallaggaa keessa jiru maaliif callisanii yeroo kana keessattuu bishaan hin qabanii ibsaan hin jiru iddoo baay'ee akkuma kana immoo gara Wallaggaatii immoo yeroo dhiyoo asitti bilbilli iyyuu cufaadha. Waa'ee kanaa miidiyaa irratti maaliif kaasanii hin dubbatan? Ani isa kana akka waraanaatti sii deebisu isaan akkasitti yaadu ta'e akkasitti yaadan ta'e hin beeku. Warri KFO fi ABO. Garuu waraana keessa maal jedhama beektaa? Gaafa diinni kee dogoggoru hin jeeqiin jedhama. Yoo jeeqxe karaatti deebi'a. Itti fufuudha. Shaffisaan itti fufuu qabaa, faasiliteet gochuufii qabda. Akka inni duubatti deebi'een sirroofne. Jeequmsa isaa dogoggora isaa sana. Kanaaf mootummaa kana qileetti oofaa jiru. Kanaaf callisa. Ani akkasittan tilmaama. Mootummaa kanatu qileetti shaffisaan deemaa jira. Kanaaf callume jedhani. Ani akkasittan tilmaama. Akka kana malee bor uummata nu filataa uummata kana duratti filannoodhaaf dhiyaanna jedhan kanatti garaa jabaachuu isaanii miti. Natti hin fakkaatu. Mootummaa kanaaf boolla qotaa jiru natti fakkaata. Haa ta'u tole. Meegaa akka kana erga ta'eeti yeroo waraanni naannoo tokko buufatu keessattuu amma naannoo koomaand poostiin jiru kanatti uummanni akka barbaade sa'aatiidhaan murteeffamee ba'ee galaa jechuun daldalachuudhaaf hojjetachuudhaaf diinagdee isaa deemsifachuudhaaf barachuudhaaf waan baay'eedhaa fi hin daangeffama. Kun diinagdee naannoo sanaa sochii uummata naannoo sanaa hin dhaabu yookaan immoo hin murteessu jettanii yaadduusi. Akka kanaan dura bararraati dhaaba. Ilmi namaa immoo uumama isaatiin fala barbaaddata. Inuma jiraatas bar. Namni ni du'aa, ni rakkataa, amma waan dhageessu tokko tokko nama suukanneessaa garuu numa darba. Kan si dhibu uummati Gujii yookaan uummati Wallaggaa qofti ijaarame karaa mootummaan filate kanaan, karaa amma mootummaan filate lola kanaan hidhate mootummaa kana jijjiiruu qaba danda'a quba qabaadha. Qobaasa. Warri Eertiraa bar miliyoona 3 akka dargeechi eriyan. Dubbiin baay'achuu miti bar. Maal amma uummati Wallaggaa kun miliyoona 3-4 hin ta'u hin beeku haganni ta'u. Jijjiiruu danda'a. Mootummaa kana jijjiiruu danda'a. Qofaasaa mootummaa Itoophiyaa kana jijjiiruu danda'a. Mootummaan kun karaa lolaa kana itti fufataanaan Oromoon inni kaan hin jiru illee inni utu yaadne. Oromoon callumadhee ilaalaa jechuu ko miti. Callumadheen ilaalu. Mee akka hin jirretti otu ilaalle qofaasaa mootummaa kana jijjiiruu danda'a. Maaliifi uummati kunii guddaallee ta'uu baatu uummati gara dhiyaa kunii isa kaan irra yeroo ilaaltu beektaa civilized lola hin beeku. Lola erga argee tureera. Uummata nagaa. Kan inni aadeffate nama waliin haasa'uu mari'achuu. Sin baasuu qawwee bitadhuu jechaa jiru. Mootummaa tokkosichaa jira sin baasuu. Haasaadhaan eessayyuu hin geessu. Haasaadhaan dhugaa kee hin argattu. Loliinsi lollaa jechaa jiru. Qeessaatti xiyyaaraan lolaa jiru. Qeessaatti taankiidhaan lolaa jiru. Inni kuni feesbuukii hambiseeti kilaashiitti naanna'a. Na hubatte? Eebootti naanna'a. Eeboo fi kilaashiin immoo homayyuu ibsaas hin barbaadanii, intarneetiis hin barbaadanii, homayyuu hin barbaadanii. Leenjitee bosona galtee loluu qofa barbaada. Kanaaf gara kanaatti gara sanatti oofaa jiru. Uummati kun silaa sooshaal miidiyaa irratti maal irratti waa barreessuudhaan beekamaadha beekte dargaggeessi naannoo sana. Isin baasuu inni kun siin ta'uudhaaniit irraa kutan. Dhiisii. Inni dhiise kun namni akkuma ati yaaddetti siin jiraatu. Ofiisaas ni yaada. Ofiisaas ni yaada. Nama kana ati fi keessaa safartee fixuu hin dandeessu. Amma ati safaruu dandeessu jira. Isa ati safartee ol uumaan kan kenneefitu jira. Akka uumaan isa uumetti yaadaachuu. Karaati deemtu qofaa yaada. Kanaaf fala kan biraaf isaati. Ofii yaadda. Garuu jaarraa 21ffaa keessa jirru kana keessatti meeshaa dhalooluun hammame amma. Moo tooraan dubbatanii laafilameedhaan walii galanii filannoodhaan jijjiirama fiduutu salphata. Dhuguma meeshaan kun furmaata ta'a akkasii yaaddanitti jaarraa 21ffaa kana keessa. Maal jechuudha jaarraa 21ffaa jechuun amma lolli ni hammaate moo ni hafe addunyaarra? Tarii iddoo baay'eetti bifa waraanaatiin mootummaa galagashuun hin jiru si'ana. Isa sanaaf inni isin kaase. Keessa keetti
Amma Awurooppaan fa'a Ameerikaan fa'a keessa isaaniitti lolli hin jiru. Gaaf tokkoyyuu lola malee oolan hin beekan garuu. Ijoollee isaanii kan guddifatan biyya biraa weeraranii saamanii taphanii lolan. Ameerikaaf Raashiyaan maal godhani Sooriyaa? Liibiyaa maal godhan? Iraaqiin Afgaaniin maal godhan? Jaboo waan ta'aniif waan guddataniif lola sana baatanii biyya warra dadhaboo geessan. Ofirraa baasan. Ijoolleen isaanii sagalee xiyyaaraa dhageessu. Ijoolleen isaanii sagalee taankii dhageessu. Ni baratu. Isaan jajjaboo waan ta'aniif lola kana fuudhanii bakka biraa geessan. Haga humna isaaniitti bara Itoophiyaa fi Eertiraan lola baatanii fuudhanii Maqdishoo geessaniiru. Lola bara dheeraa amma Sumaalee keessa jiru bara Itoophiyaa fi Eertiraa turatti wal lola. Asmaraan lolli hin jiru, Finfinnee lolli hin jiru. Haga humna isaaniitti. Maaliif Sumaaleen isaanii gadi waan taateef. Garuu Eertiraan lola keessan turree Itoophiyaan lola keessan turree jechuun hin danda'amu. Lola keessa jiran. Haga humna isaaniitti xiqqoochi ofirraa funyaan isaanii irraa butan. Malee jaarraa 21ffaan kun lolli ni hammaate. Hubattee haa ta'uuti immoo iyyuu karaa lolaa aangoo qabachuun isa filatamaa miti. Yoo Rabbi nama milkeesse. Karuma nagaatu ta'eedha. Uummati nagaa argataa, guddinni dhufaa, tasgabbiin jiraata. Filatamaa yoo ta'u dhaabateeyyuu waraannis yeroo ammaa kana jira bal'inaan jira gara fuulduraatti itti fufaadha. Garuu filannoo jennee kan inni lafa keenya immoo tariitii gara filannootti dhufu ilaa filameedhaan dubbachuu bifa qaroomeen walii galuun immoo furmaata jedhameetu yaadama. Kanaaf ani yaada kana isinii kaase. Inni kan biraan muummee ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmedii wajjin yeroo dheeraa hojjettaniittu isaanii wajjinis immoo walitti dhufeenya qabduu jedhama. Mee walitti dhufeenya keessan wal beekumsa keessan gabaabsaatiin natti himame isaanii wajjin. Egaa barrisaa dheeraadha gaafuma waraanatti makamne irraa jalqabnee wal beekna. Seektariin irratti hojjenne adda adda. Inni jalqabumarraa jalqabee reediyoo waraanaa irratti hojjete. Isumayyuu guddise gara wanni itti IT maal kanatti ol isuma guddise gaa hanga waraanni Itoo Eertiraa dhumatee sana booda anuu hojiirraa na dhowwanii mana taa'utti wal argina. Irra guddaa naa bilbilee wal argina naasofna. Yeroo waraana sana immoo tiimiin inni keessa ture nama 7 yookaan nama 8 bakkuma namni taa'utti marfiin isaan irra bu'ee isa qofaatu lubbuudhaan hafe. Laalaa Ideedaa jedhama baadimme. Achitti. Tiimii sana keessa asuma qofaatu lubbuudhaan hafe. Gartuunni wajjin ture. Gartuunni waliin ture sana achuman jira yeroosi. Yeroo dheeraa waliin turrechis. Gaafa waamuun buufate waan Oromoo gaafa sana jiru sana waliin haala ture sana waliin loogii sabaa sana waan itti dhufee hafuura baafata. Walitti hafuura baafanna akkasumatti turre jechuudha. Mee ammoo walitti dhufeenyi keessan akkam yeroo rakkoon akkasumaan karaaru kana yeroo sadarkaa kanatti immoo iddoon dhufu kun taayitaan dhufu kun walitti dubbattanii waliin taatanii rakkina jiru kana furuudhaaf maamilaa attan qabdu. Yeroo darbe yeroo dhageesse yoo ta'e bakka biraatti ibseera. Mana dabaatii roobatan. Achi yeroo mana dabaatii na waame waan akka komii wayii natti hime natti dhiyaachuu qabda turte na gargaaruu qabda turte. Waan amma naan jettu waa dudubbanne naani kanafaa dursite natti himuu qabda turte waan jedhu. Garuu immoo afaanumaa afaa jedhu malee ani miseensa adda bilisummaa Oromoo miseensa karuma kana miilaan deemaa ooludha inni piraayim ministeeriidha karaa wal arganuu hin jiru. Amma gaa karaan saayyuu hin jiru jechuufan siin jedha yoo fedhiin saayyuu jiraate. Garuu utuun itti siqee utuu yaadota kana kaasee fi barreeffama akkasiituun ergee fi dhaga'uu danda'a kana waa'ee saba kanaa irratti hojjechuu danda'a jettanii nama yaadanii miti. Waan inni jedhe tokko barii isinitti meeraan jedhe akkamitti biyyi kun nagaa akka taatu akkuma Lammaa fi Warqineen dhufanii Asmaraatti walii galleen guyyaa 2-3 buleen dhufeenetu abaawoon biyya kana hin galeen. Biyya kana akkamitti nagaa goona keessumaa Oromiyaan biyya kabajamteef biyya saalfatamte akkamitti goona. Yoo Oromiyaan kabajamtee saalfatamte Affaariin tuqamu, Sumaaleen hin tuqamu, Sidaamni, Amaarri, Tigraay hin tuqamu. Amaara tuquufuu Oromiyaan maal jetteedhanii gaafatu. Kanaaf haala amma jiru kanatti as dhaquu hin dandeessani. Oromiyaa kanarratti humna keessanis beekumsa keessanis yeroo keessanis akkasitti walumaan isinin gargaara. Akka jaarmiyaattu isin gargaara akka dhaabaatti anuti akka dhuunfaatti miti. Oromiyaa akkanatti nagaa goonaa jennee deddeebisne Lammaa waliin haasofne. Naani kana ani barii isinitti meeraan jedhe ani hin beekuun an jedhe dhugaadha moo dhugaa miti bari Lammaatti mechuun ani sitti mechuu gootee
Hirmaayyuu beenu dhaqiiti waan kana Abiyyi waliin isaa soofna naan jedhe lammaan innaani sitti mennaan isatti mechuudha dambee maal qabaadeen isa birayyuu naqne. Amma yeroo na dubbisu garuu ani kanan beekuu naan jedhe. Lakki ani yeroo sana lammaatti mechuun sitti mechuudha akkasittan fudhadhee. Garuu immoo biyyi kun akkamitti akka nagaa taatu haasa'een ture. Akka dhuunfaa koottatu hin ta'in akka jaarmiyaattuu ABO'n fedhii akkasii akka qabu biyya kana nagaa gochuu irratti si waliin hojjechuuf fedhii akka qabu dubbannee turreennaan ani kana natti himuu qabda turte naan jedhe. Egaa amma darbeera ani lammaatti meera waan hin hime immoo bal'aadha. Sana gidduutti addaan kuttanii na hiitanii maaliif akka na hiitanis hin beeku kana faa dubbanne jechuudha. Haa ta'u egaa baay'ee gaariidha. Isa haala biraatiin tarii carraan biraa argame immoo wal agartanii walii wajjin hojii kan biraa saba kanaaf hojjechuu dandeessu jedheen abdii guddaa qaba. Maaliif wal beektu, wal dhageessu, wal hubattu gatii ta'eef yeroo quuqama qabdan bifa sanaan walitti dhufeenya qabdu gatii ta'eef isin bira ga'umsi tokko jira, beekumsi tokko jira. Isaan biras akkuma kana lamaan keessan immoo uummata Oromootiif dhamaatu tarii furmaati kun hin dhufaa seedu abdii sanaaf hangaaffii kana isinii kaase. Mee gara xumuraatti geessuu koo dura waa'ee filannoo amma biyyi kun itti adeemaa jirtu maal jettu isin? Haala amma biyya kana keessa jirtu wajjin filannoo itti deemaa jiru kana akkamitti ibsitu isin? Dhimma kanarratti ABO'n jabinaan dorgommiidhaaf qopheessaa jira. Ani immoo muuxannoo koorraa kan hin yaadda'u ABO'n Oromiyaa keessatti ni mo'amu ammoo namni sagalee isaaf kennamu hin kennamu iyyuu na yaaddisu. Beekamaadha waan ta'eef bu'aansa. Garuu filannoo akkamiitu taasifama? Namni yaaddoo keessa jiru waa filachuu danda'a. Inni filate sun akkamitti dhugaadha jedhamee amanaa. Inni amanamaa dhuguma filate jedhame. Filannoo sana dura waan guguddaa ta'uu qabutu jira biyya kana. Yaaddooni yaaddoo 3-4tu jira. Tokko beela. Oromoon beela keessa jira. Namni beela'u waan filannoo siyaasaa guddaatti cinqamu. Namni boor waan hojjetee bulu qabaachuu isaa hin beekne waan filannoo homayyuu ittiin fakkaatu abbaan fedhe moo dhiise yaaddoo biraatti qaba. Namni nagaadhaan bahee galuu hin dandeenye lolli irra jiru isatu dursee isa yaaddeessa. Namni akka barbaadetti bakka barbaadetti salaata kanarratti kiristaanni natti bu'aa laata. Kiristaanni charchii dhaqee islaamni natti bu'aa laata. Asii ka'ee yoon gara Gondar dhaqee ijoolleen koo Gondar jirtu maal taate laata. Ishiin Tigraay jirtu maal taate barnoota. Inni Tigraay jirus inni Oromiyaa jiru maal ta'a jedhee lafa yaaddoo guddaa keessa jirutti filmaanni godhamu sun dhugaadhaayi. Bar dhaqatee waraqaa keessa buusuu danda'a namni kun. Waraqaa keessa buusee galuu danda'a. Na hubatte? Waa ittuu baha jedhee dhaqee waa filachuu danda'a. Garuu namni yaaddoo keessa jiru yaaddoon keessumaa yaaddoon Oromoon keessa jiru guddaadha. Waan ijoollee isaa yaadda'a, waan amantaa isaa yaadda'a, waan nyaatee buluu yaadda'a, waan nageenyaa yaadda'a. Inni Harargee jiru Wallagga akkamitti akka oolee bulu cinqii keessa jira amma. Bilbilaan gaafachuu hin danda'u. Bilbilli hin jiru. Nama ergee gaafachuu hin danda'u. Geejjibni hin jiru. Inni cinqama. Isan assees godhan sitti hima. Mana jimaa qamuutti manni hunduu dhimma Wallaggaa utuu hin kaasiin ka jimaa qama'ee ka'u namni Harargee tokkoyyuu hin jiru. Hin yaadda. Ummati kun akkam oolee jira. Akkam bulee jira. Waan Gujii utuu hin kaasiin oolee ka bulu tokkoyyuu hin jiru. Amma ani jimaan qabu nama biiraa naa bituu waan arge nan dhuga. Namni hunduu haasa'a kana bakka wal argutti yaaddoo qaba. Si galee namni yaaddoo qabu filannaa akkamiiti filata? Dura yaaddoo kana irraa salphisuutu hin wayyuu. Qabeenya beekumsa yeroo filannoof jennee dhangalaafnu kana yaaddoo uummataa kana dura tasgabbeessu. Haga ta'e hojii akka inni argatu gochuu, haga ta'e beela irraa cabsuu, lola irraa dhaabuu. Mootummaan kun lola irraa dhaabuu uummata irraa. Yaaddoo keessaa erga ba'ee booda gara filannootti otu deemameen filadhana. Maaliifi namni yaaddoo keessa jiru waan inni filate sun dhugaadha jedhee waan inni amanneefidha. Dhugumadha filate itti amanee jedhee waan inni amanneefidha. Yaaddoo keessa jira. Rakkina keessa gatii jiru. Rakkina keessa waan jiruuf.
namni galgala ijoollee isaa ijoollee inni jaallattu daabboo itti bitee galee nyaachisuu hin qabne qarshii 10 yoo kennanii fi qarshii 10 kaardii namaa gatuu hin danda'u. Ijoollee isaa inni jaallatutu beelaa bara. Isaan tutti bu'a bara. Biyya akkasii keessa jiraanne kun immoo lakkoofsaan xiqqaatu hin ta'in irra guddaan Oromoo kan beela'aa jiru, kan rakkachaa jiru, kan hojii dhabee jiru keessumaayyuu dargaggeessi mootummaanis dhaaba kiyyayyuu dabalatee ABO'nis KFO'nis mootummoonni waan dhaaboliin siyaasaa saba biraas kana otu dura furanidha karaan Itoophiyaa mirga ta'aa jedhee tayyaadaa. Gara filannootti deemuu dura rakkoowwan kun yaaddoowwan kun dura furamuu qabudha. Godinaalee Oromiyaa garaagaraatti magaalota garaagaraa irratti. Inni sun akkamii sochiin uummata bira jiru simannaan uummata bira jiru haalli jiru sun akkamii? Uummanni egaa akkatti inni ABO ilaalu beekta. Halagaanuu firruu ni beeka. Otu sodaan amma jedhu kun hin jiru ta'e hambiraati argita turte. Gaafa ABO'n Eertiraadhaa Finfinnee dhufu waan ta'e argiteetta. Bakka miidiyaan guddaa irratti hin hojjennetti. Bakka dabballeen as keessaa akka barbaadetti sosto'ee bahaa hin jennetti waan ta'e argiteetta. Sodaan jira ammayyuu. Jaarmiyaan tikaa biyya kanaa ammayyuu nama sodaachisa. ABO ta'uudhaan namni hidhamu baay'eedha. Namni isa dhagaa isa jala deema jedhame yaadamu bakka hundaarraa hidhama. KFO'nis ni hidhama. Sababni waajirri kuni waadha fidee dhufa. Uummata ijaara. Amma Oromoon dammaqeera. Ijaaramuutu isaaf. Ijaaramee itti aanee immoo qaama nageenya isaa eegu ofii isaa kontirool gochuutu isaaf. Poolisii hidhataa harka uummataa seenuu qaba kuni beektaa uummataa ta'uu qaba. Yoo kun ta'ee mootummaan akka amma jiru kun jiraachuu hin danda'u. Mootummaa uummataatu dhufaa jechuudha. Isin waraana taatanii biyya kana tajaajiltaniitu guutummaa biyya Itoophiyaa kana tajaajiltaniitu yeroo dheeraadhaa fi akkuma kana immoo amma dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessa jirtu ABO keessa. Mee akka nama dhuunfaatti akka nama biyya kanaaf hojjetetti saba kanaaf dhaabate tokkotti hawwi biyya kanaaf qabdan saba kanaaf qabdan naaf ibsaa. Oromoof bilisummaan fanqabsaa Oromiyaan bilisoomuudhuma qabdi. Bilisummaan keenya dhugaa ta'uuf garuu ollaa keenya wajjin nagaa ta'uu qabna. Nagaa ta'uuf hiyyummaan baduu qaba. Nageenyi jiraachuu qaba. Lolli biyya kanarraa dhaabbachuu qaba. Namni sammuudhaan guddachuu qaba. Argitee bilisummaa keenya dhugoomsuuf uummata Amaaraa badhaadhe, uummata Amaaraa qaroome, uummata Tigraay badhaadhe, uummata Tigraay qaroome, Affaar, Somaalee sabni hunduu ollaan keenya kuni nagaa qabaachuu qaba. Jireenyi isaa gaarii ta'uu qaba. Qaroomaa ta'uu qaba. Gaafa yoo qaroome yoo nageenya qabaate yoo sammuu tasgabbiidhaan yaade hiree uummataati murteeffannaa isaa kabajaafi. Oromoon bilisummaa filatan beekan. Filannoon garuu kan isaati. Kan isaati. Kan dhugaa ta'uu danda'u yoo ollaan keenya nagaa qabaate. Ollaan keenya tasgabbii qabaate. Badhaadhina yoo qabaate. Sammuu dammaqaa yoo qabaate guddinni yoo jiraate nu dhugoomaa jechuudha. Isa kanarratti warra kaan waliin wal gargaarree hojjechuun dirqi. Kanaafi bilisummaa bira gahuu qabna. Bilisummaa dura karaa dheeraa qabna. Akkasitti yaada. Egaa waaqni nu gargaara. Ittuma jirras karaarra jirras jedhee mana abdii guddaan qaba. Kallattiin dhumaatiin namni hundumtuu sanaaf gatii baasa. Tarii utuun yeroo kanatti kana dubbadhe haala miidiyaa nama na dhaggeeffatu kanaa fi saba na dhaggeeffatu kanaa fi utuun ergaa kana dabarsee yeroo kanatti haala ammaa keessa jirru kanatti jettanii waan isinii hafe yoo jiraate immoo haala isaan isinii mijeessa. Dargaggeessa Oromoo waan lafa abbaa keenya waan lafa abbaa keenyaa yoo lafti hin jiru ta'e homtuu hin jiru. Addunyaan kuni baay'ee qaroomte baay'ee guddatte. Lafa isa gaafa duraa uumaan nuu kenne irratti garuu konyee tokko dabaluu hin dandeenye. Biyyee konyee tokko hin daballe. Waan lafa abbaa keenyaa kan lafeen abbootii keenyaa keessa jiru akka laaftuutti hin ilaalina. Lafa taakkuu tokkollee warri humna qabdan warri barnoota qabdan amma aniifati namni umurii qofaaf hin du'u garuu immoo akkasumatti eegna miti. Yoo umuriidhaan wal duraa duubaan eebbifamnee deemna ta'e
gabrummaan barsi caalaa ana caalaa siin miti situ bara dheeraa keessa jiraata na caalaa situtti cinqamuu qaba ani umuriifuu keessaa bahaan jira kanaaf dargaggeessi Oromoo waan lafa abbaasaa rafee buluu hin qabu boqonnaa isaaf kennuu hin qabu lafa malee homaa hin qabdu Oromoon immoo amma qabeenya homaatu hin qabu lafa malee lafti isaa immoo qabeenya guddaadha kan bakka hin buunedha kanuma qofaan jedha. Egaa baay'ee guddaan isin galateeffadha maqaa qophii kanaatiin keessummaa kutaatanii waltajjii kanarratti argamuu keessaniif baay'ee ulfaadha kun. Ulfinan dhabeen. Baay'ee ulfaadha. Ulfinan dhabeen. Galatoma. Galatan dhabeen nates.